gala yaadni kee. Dogoggorri akka kanaan duraa sun jireenya koo keessatti deebi'ee uumamu. Boonaan nama ijoollummaa korraa kaasee jaallachaa turedha. Osoon nama kan koo hin taane adamsuu nama kan koo ta'e dhabeen oole. Firaa'oliif waadaa galeen ture siif. Kanaaf Firaa'ol narra sitti aanaa jechuudha mitiire? Siifan! Waan hundi yeroo gabaabaatti raawwatee dhugaa jiru sitti hima jedhee yaadeen. Ta'us roobsan atis Firaa'olis obboleettii koo miitanii jirtu. Siif osoo loogiin dhugaa isaa yoo dubban meelaan Firaa'ol hin miitee jirti. Kanaaf Meelu gaaffii tokkoon si gaafadha. Siinanii hojii wal quunnamtii qabdaa? Isa maaltu si dhibe siin? Na gaafachuuf immoo marga maalii qabda? Maal si fakkaate? Ani eenyummaa siinaniin kanan bare akka tasaa ture. Sirratti abdii kutachuun barbaanneen ture. Siinan hiriyaa kee akka turellee biiluutti himuun barbaanneen ture. Kanaafuu? Meelu bakka kiyyas taa'e ilaali. Siinan obboleettii kootti akka taphatu cal jedhe ilaaluun narra ture. Kan biraa dhiisi. Siinan abbaa daa'imaa fi bultee akka qabullee yemmuu itti muna amanuun barbaanne. Ergasiiti mana isaanii deemtee kan isheen qulqulleeffattee murteessite. Maal? Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa mara dameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 Duwwaa 7 yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettan bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Yesifo? Dad. Kennu numti ko malla jalaataate. Anuun beekoo Dad. Anuu baay'een ajaa'ibeera. Erga kaleessaa kaastee waan tokko hin dubbanne. Meeqa immoo kaasee waan isheen taate gaafadhuuni. Anuun beekoo Dad rafne jetteetiira. Galgala waan tokko torrafiin bulte. Nan laalaane.
kan hin jedhu. Tariitii Siinaanii wajjin wal loltee ta'a laata? Anoon beeku daada Siinaa wajjinis wal lolte ta'uu danda'a. Bilbila irratti cufteettisas. Tasalli akkan si wajjin haasofne tanaan illee akeekkachiistee jirti. Ajaa'iba! Innoo maal siin jedha? Isayyuu baay'ee bitaa isatti galee jira. Sababii tokko malee akkas ta'uun ishee. Erga kalee sanatti bilbilaa jira. Noori Roobsa. Biiruun hin jirtu moo? Biiruun hin jirtu. Boona wajjin beellaman qabattee baate. Boona baay'ee nama gaariidha. Natti toleera. Beelu, dhugaa deebi'ee si argachuu kootiif baay'een gammada. Dhugaa akka lammata dhaladhetti ni yaada. Anis akkuma keeti lubbuu koo. Namni gammaduun akka kooti lafa kanarraa waan jirtu natti hin fakkaatu. Beektaa, harmee wajjin waa'ee kee jalqabarraa kaasnee naasofna ture. Harmee waa'ee kee sirriitti beekti. Dhugaamoo? Fedha kee kan ta'e bilbilaan waliin isin barsiisa. Waaw, baay'ee natti tolaan dhugaa. Biiluun nama ishee madaaluu argatte. Ati hoo si bukkee maaltu jira wanti haaraan? Sifan baay'ee garaa natti jabaatteen. Dhiifama gaafachuu waajjira deemnaan na dubbisuuf illee fedhii hin qabdu. Baay'een gadda Roobsan. Kun hundumtuyyuu balleessaa kooti. Rool. Akkas jettee madaa koo irratti madaan dabaleen. Waan hundumtuu carraa keenyaan ta'e. Maal godhunnis dhugaa qaba. Mucaan koo waa taatu malee immoo akkanatti anaan illee na cufteen ciistu marmaramte. Iccitii shanatti miti. Waan taate tokko waan na dhositu tokko illee hin qabdu. Amma maaltu uumame? Elaa daadu. Anaan beekta kennaa waan tokko nan dhageessu. Siin immoo iccitii si dhoksattu. Kanaaf meeroo isheen kaatu suuta jedhii haasofsiisini waan ishee rakkatte. Ani waan humti kennaa kun natti tolaan jira daadu. Ilaali Siinaan ammallee bilbilaa jira. Hello Siinaan. Akkam? Jirra nagaa. Sanuu Siinaa sobsiisti Siinaan. Nutti iyyuu dubbachaa hin jirtu mana keessa. Sitti mee Siinaan amma xiqqoo ishee tasgabbooftuuti yeroo biraa sobsiista. Maal jedhanii? Ifama Siinaan har'a waan si haasofsiistu miti. Yoollee dhufe balbalarraan banii naan jetteen akeekkachiistee jirti. Kanaaf har'a dhufuu akka hin yaalle. Yoo ta'e illee yoo isheen tasgabboofte ani sitti hima. Tole Siinaan tasgabbaa'i nagaatti. Maal jedhu? Na haasofsiisuu qabdii ishee argee haasa'uun qaba jedha. Kan koo hanqatee jireenya keessa jeeqe. Rool akkas hin jedhu. Si biroo waan haaraa maaltu jira? Meelaalaan dhimma ulfaa ishee waliin wal qabatee waan sin jette hin qabdu. Homtuun jiru garuu akkanatti fakkaatutti Siinaan ana aarsuuf jedhee seenaa sobaa uumee natti hime malee dhugaa sanatti hin fakkaatu. Kan si dhibu Meelaalaan akka inni bultii qabullee hin beektu. Dhugaa jettaayi. Eeyyeen. Yemmuun bilbilaan itti himu baay'ee rifatte. Maal namtichi kun garuu nama akkamiiti? Gaararraa akkamiitiin? Bifa meeqa qaba ofii? Baay'ee nama dhiba. Boonaadhaaf galannaa ta'u malee silaa yoo nama meeqa balleessineerra badii meeqarraa nooshi. Dhugaa jette. Caaltu. Caaltu. Buna danfisime. Haasa'e. Beektamini boonaa. Anaan garuu akka haadhattis akka abbaattis kan na guddise firoodha. Ati immoo utuu wal sin barsiisin iyyuu biiroo isaa deemtee isa barteen. Bagan wal bare.
osoon isaa wal baruu badhee arrasi dhabeen ture. Yaaddeettaa garuu utuu nama siinanitti heerumeera ta'eeti. Dhiismee waa'ee masaayyuu kana booda waa'ee siinaniyyuu lafaan kaasnu waa'ee keenya qofaas of. Dhugaa itti lubbuuti. Siinan nama gaariin ture. Mi'a dhiisnu waa'ee isaa. Baay'ee nama gadhee ture siinan dhiisi. Amma oduu deemne wayya. Adeemnu mini? Yoosanis deemuu qabna waan ta'eef. Ken, maalo. Ofii kee filaa ta'uu baate mucaan garaa keessa jiruuf jedhiiti illee xiqqoo ishee nyaata nyaaddu. Amma nyaadhu siif. Amma nyaadhu jechuun maal jechuudha? Ken edda kaleessaa nyaata nyaanne bar. Adaadotti dheekkamimi? Maal ijoo daa'ima maaliitiin itti dheekkama? Ken, maal qabame amma waanuma xinnoo ishee afaan hin qabde. Xinnoo ture nyaadha Adaadoo. Kennati ofii kee fi yaaduu baattu illee daa'ima garaa keessa jiruuf yaaddu. Xiqqoo ishee nyaaddu amma nyaata. Takka ture nyaadha. Amma boqochuun barbaada dadhabeera. Maal ijoo boqonnaa nyaata nama dhorkaa? Maal jechuudha? Adaadoo xinnoo ture nyaadhaan jedhe. Toshiin haala kanarra jirtu akkamittiin hojii deemaree isa Adaadoo. Eeyyamsiisee lafa malee. Siifan. Maali wanti hojii si hambisuumtu hin jiru garas. Adaadoon jirti silaa yoo si barbaanne immoo bilbilleessi waan ka'ii deemu. Adaadoo maal godhu? Haala kanarratti akkamitti ishee dhiisee deema? Deemi rakkoon hin jiru. Anu waan ta'e hojjedheen kennaafi. Ati deemi. Nyaata miti kenna nyaata garuu. Na nyaadha siifoo koo deeman. Adaadoo maaloo waan isheen barbaadu gaafadhu hojjedhu. Maaloo siifoo kanatti himtaa kennaadhaaf. Ken, mee wanti haaraan maaltu jira? Maaltu uumame kana gidduutti? Maanni waan akka kanatti si dhiphisaa jiru kun? Adaadoo sammuun na dhiphachaa jira. Mataan irratti dhuugeera. Mo'ameera. Amma sammuu koo boqochiisuu qofan barbaada. Qalbii koo sassaabachuu hin dandeenye Adaadoo. Kana dhiphisaa jirtu garuu sii galaa jira? Takkaamitti akkan amma golina buusta? Maali kennu? Akkas ta'uun sirrii miti barra. Maal siif godhu shoorbaa wayii si danfisu? Shoorbaallee hin barbaadu juusii wayii waan ta'u hin jiru juusii. Juusiin illee mana keessa hin jiru dhaqeetan sii bitee dhufa. Rakkoon hin jiru. Haa ta'u. Birrii qabdamtee Adaadoo? Qaba. Wantoota biraas bibbitii kottu qaachumaan. Tole. Tole mukaa'in tole. Tole Adaadoo furtuu qabdamtee? Qaba. Balbalicha gannaa deebisii yoo rimni na fudhateef.
Firoo. Nyaata sii fidu? Lakki booddee nyaadha. Erga baree nyaata nyaanne. Caaltu booddee nyaadhaan siin jedhe. Bro. Oh, Robson. Nagaa keeti. Naguma. Noori kottu. Asan ta'a. Achi wayya. Attam jirtu. Mana hin baane mureeti. Manuma mure. Garuu sitti beekamaa jira hojii akka dhabde. Warshaallee gadeemte yeroo meeqa ta'eera? Robson, yaalaan jira. Sammuun koo tasgabbaa'ee hojii hojjechuu hin dandeenye. Maal godhu? Firaa'ol, lamaan keenyayyuu yeroo kamuu caalaa yeroo baay'ee ulfaataa dabarsaa jirra. Garuu dirqama hojii keenya irratti xiyyeeffannoo gochuu qabna. Kun rakkina keessa jiru keessa akka baanu nu gargaara. Please, Firaa'ol of jabeessi.
Adaaduuf maalin adaaduuf? jalqabarratti waa'ee koof hin dhiphatina. Kophaa koo ta'uu hin barbaadeef hin deemu. Bilbiluudhaafis akkan yaadne jedheetan bilbila koo manatti dhiisee deeme. Akkan hin barbaanne yommuun tasgabbaa'u ofii kootii saniif hin bilbila. Baay'ee gaddeen jira. Wanta hunda akkan dhabeetti natti dhaga'amaa jira. Isin osoo nu bira jirtanii daa'imni dhalachuuf jiru osoo karaa koo keessaa socho'u ko'ummaan natti dhaga'amaa jira. Siif sababa kootiin roobsan wajjin walitti bu'uu keef dhiifama guddaan si gaafadha. Adaadu wanta narratti uumameef maaloo of hin kuumatin. Akka balleessite gootee of hin dhiphisin. Xalayaan siinaniif kaa'es adaraatti naaf kenna. Nagaatti. Maaloo nabbad maaloo ilmoo koo kennuu koo maal jechuudha maalni maal ta'e maalinni maaloo maacal jettu maaloo nan badee guddina raajiin dhalate wayyolmoo koo anatu si nyaatee biyyeen naa nyaatu dhala koo ni badee asii. Siifoo dafii na qaqqabi. Siifoo isa dhiisisan siin jedhu na dhagaye na qaqqabin siin jedhe. Maaloo dafi. Kennuun mana hin jirtu. Korojooshes gola keessa hin jiru. Maal akka uumame hin beeku. Maaloo dafii na qaqqabi yaa dhala koo nan badee yeena yaaddu yaa dhala koo. Maal jedheen ta'a. Maaloo kennuu koo natu si nyaatee ilmoo koo. Maaloo maaf callistu. Ani badee wayyoo. Kennuu eessa jirti? Maaloo. Adaadu. Ani beeku sarra. Ani beeku. Tun beekee sirrasa dhala koo. Maaloo. Na salphiste. Eessa ka deemsitti ni nyaata? Maal jettee beeksista? Kennuu koo raajii na goote maal
جت بس استويو اسكلا مالك Aduh, ini berarti bilbil aduh. Ini berarti bilbil. Ini berarti bilbil. Mana raja yang kasih tahu aduh. Robsan, ani meelaala dhabee jiraachuun baay'ee natti ulfaatee jira. Firoo, anis bari naman onni koo jaaladhuuf naman dhabuun barbaanne kana dhabu. Siifan hin dhabuun hagam akkana miidhu ana duwwaatu na beeka. Aduh, eenyu bilbil siinatti bilbiloo aduh. nama ta'etti bilbili maaloo nan gaafatti na Sinan, Sinan, amma dafii kootu mana keetti. Sinan maaloo dafii kootu Sinan miti. maal jechuudha badee biyyee na nyaatti maal godha Garuu homaa gochuu nan dirqama of jabeessuu qabna Firool, please. Of jabeessi. Gara hojiitti deebi'uu qabna. Firool, Siifan, kaasiif kaasii. Hello Siif. Hello, Maali maal taate nagaa miti? Maaltu maal ta'e? Meelaala maal taate? Ees? Hin dubbattu maal taate meelaalaan? Amma isa jirtu? Tole rakkoon qabu. Amma dhufu. Achumatti na eegi. Maal taate? Tole. Sitti gaafachaa jira maaf hin dubbattu Robsan? Maal taate meelaalaan maal taate? Meelaalaan baddee jirti. Maal? Biro, kennan kos berannufne. Maali meeluu maal taate? Maal taate na gaafattaa nuti beektu? Eegsanii ta'edha bari amma. sababi ishee maaluma ta'e Ani akka shakkutti waa'ee moonitii fi kee tooraan beekteetti natti fakkaata. Maal taatus dursi itti miirrateera. Silaa kun hundumtuu numa mita. Itti baay'ee of hin ceebbayin. Wanti kana dura ga'uuti gaarummaaf.